Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu ergamaa Uraa'elidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Luqaasidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Daqsiyoosidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa 22. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu ergamaa Uraa'elidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Luqaasidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Daqsiyoosidha. Eebbisaanii fi araarsummaan isaanii hunduma kiristaanarra wal kan bula ta'uu hanga bara baraatti. Ameen. Akkuma yeroowwan darbee kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa qulqulluu Daksiyoosiin argachuu waan dandeenyeef nuuf tolchaa isiniin jenna. Har'a kan qulqulluu ergamaa Uraa'elii fi kan qulqulluu Luqaasiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti Waaqayyo kan waliin ta'u fedha isaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Ergamaa qulqulluu Uraa'el. Jechi Uraa'el jedhu jechoota lama Uur fi Eel irraa kan walitti dhufe yoo ta'u, gooftaa ifaa jechuudha. Akka barsiisa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti ergamoota hangafoota torban keessaa tokko qulqulluu Uraa'elidha. Qulqulluu Uraa'el bakakkaa fi calaqqisa irratti kan muudamedha. Kanaaf calaqqisa nagaaf akka ta'u ni bobbaasa. Kitaaba Henook boqonnaa 6 lakkoofsa. Ergamaan kun qulqulleettiin Dubroo Maariyaam yommuu gara Masriitti godaantu kan karaa yookiin masakaa qajeelchaa turedha. Ergamaa qulqulluun kun haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam yommuu lubbuun jirtutti gara samiitti fudhatee jalqaba jannata boodas mana hidhaa daawwachiiseera. Kanarraas kan ka'e haati keenya yeroo hunda warra cubbuu hojjetaniif kan boossu kan kadhattu taatee jirti. Yeroo isheen baqattuttis gara Itoophiyaa masakii fideera. Biyya kennaa ishees akka taatutti agarsiiseera. Kan hanqinni beekumsaa mudateef kan akka Izraa Suuteeliif xoofoo kan obaase qulqulluu Uraa'elidha. Yeroo gooftaan fannifamuttis dhiiga isaa addunyaa hundarratti kan facaasu isadha. Abbaa Giyoorgis isaan gaasichaa fi abboota biroo hedduu xoofoo beekumsaa yookiin laphee obaaseera. Ayyaanni isaas waggaattis al sadii ni kabajama. Amajjii 22 kan itti muudame, bitootessa 27 kan dhiiga gooftaa addunyaa kanarratti facaasee fi adoolessa 22 manni kiristaanaa isaa kan itti kabajamedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa ergamootaatiin nutti araaramu. Sugni ergamaa qulqulluu Uraa'el nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa yaadannoo qulqulluu Luqaasidha. Luqaas duukaa bu'aa wangeelawaa, wareegamaa, ogeessa fayyaa, nama ogummaa fakkii kaasuu qabus ture. Akkasumas barreessaa seenaa ture. Seenaa duukaa bu'oota isatu barreesse waan ta'eef kan dhalate gosoota Israa'el keessaa yoo ta'u, abboota 72 keessaa isa tokkodha. Waggaa 3 fi ji'a 3 miilla gooftaa jala taa'ee barateera. Dura maqaan isaa Qalayoophaa jedhamee beekama. Wangeela irraa akka hubannutti Luqaasii fi Niqoodimoos gara Emaawus yoo deeman gooftaan karaa irratti waliin imalee isaan waliin haasa'aa ture. Isaanis eenyummaa isaa hin hubanne ture. Gadda isaanirraas kan ka'e gooftaan kitaaba isaanii hiikee barsiise. Yeroo sanas nu waliin bulii aduunis galgalaa'eera. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 29 jedhanii dirqama akka mana isaaniitti goru taasisanii. Gooftaan keenya sa'aatii irbaataatti of ibsee fi eebba kennee fi jalaa dhokate. Isaanis deebi'anii Yerusaalemitti du'aa ka'uu isaa lallabanii. Qulqulluu Luqaas gara gooftaa osoo hin dhufin dura ogeessa yaalaa ture. Abboonni abbaa qorichaa jedhuuni. Yeroo sanatti ogeessa yaalaa dhibee foonii ta'ee isa boodas ogeessa yaalaa lubbuu namoota hedduu wangeelaan fayyisuu ta'eera. Yommuu duuka bu'ootatti dhukkubbiin hammaatu inni isaan yaaluudhaan ni gargaara ture. Isaan yommuu namoota hedduu kan dhukkubarraa fayyisan, kan du'aa kaasan osoo ta'anii jiranii ofiif garuu gidiraan jiraachaa turanii. Kanaaf qulqulluu Phaawulos warra Qolaasiyaasitti yoo barreessu kan jaallatamee abbaan qorichichaa Luqaas Deemaasis dabalatee nagaa isinitti dhaamu jedhee barreesseera. Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Luqaas seenaa duuka bu'ootaa barreesseera. Akkuma wangeelaa Ta'oofilaaf yookiin Tewofiloos duuka bu'aa isaaf barreesse, hojii duuka bu'ootaas akkasuma barreesseeraa fi wangeelli inni barreesses bifa saawwaniin fakkeeffama. Maaliif yoo jedhame gooftaan mooraa looniitti dhalachuusaa waan ibsuufidha. Gooftaan akka sa'a qalamuu jedhee waan ibseef yookaan fakkeesseefidha.
yommuu inni wangeela barreessus gosti kiirubeel isa ni gargaaru ni eegus ture. Luqaas wangeela kan barreesse gooftaan erga ol ba'ee waggaa 22 bara dhaloota Kiristoos booda bara 56ttidha. Yeroo barreessus ammoo kophaa isaa hin turre, qulqulluu Phaawulos waliin ture. Sababni isaas waggoota dheeraa waliin lallabaniiru. Fakkii kaasaas jedhama. Fakkii haadha keenya kakuu haaraa keessatti kan yeroo jalqabaaf kaasee isa akka ta'e ibsama. Fakkiin inni kaases kan foon uffattee fuula ishee irraa dafqi kan ba'u, kan boossu, yoo waraanan kan dhiigduu fi kan dhukkubsattoota fayyistudha. Qulqulluu Luqaas osoo tajaajila akkanaa irra jiru bara 66 yookiin 67 qulqulluu Phaawulosii fi Phexros Neeroon Qeesaariin yommuu ajjeefaman bulchiinsa kiristaanota Roomaa isatu itti gaafatamummaan hooggansa fudhate. Namoota hedduu erga amansiisee booda seenaa isaa kana Neeroon Qeesaar waan dhaga'eef isa ajjeesuu barbaade. Dubbii kana Luqaas waan dhaga'eef duuka bu'aa Siilaasiin filatee kitaaba harka isaa jiran hunda itti kenne. Onnee guutuudhaanis gara Neeroon Qeesaar dhaqee itti dubbate. Mootichis kan Kiristoositti amane naan jettu harki mirgaa kee haa muramu jedhee harka isaa gateetteetti muree lafatti gate. Osoo hundumtuu rifatanii jiranii qulqullichi gadi jedhee harka isaa kanarraa muramte harka isa bitaatiin kaasee bakkatti deebise. Namoonni kana arganis baay'ee jaabsifatanii. Innis deebisee harki koo amma hojii ishee xumurtee jirti, ani amma ishee hin barbaadu jedhee deebisee ofirraa baasee gate. Yeroo kanattis ajaa'iba kana daawwachaa kan turan namoonni 477 ta'an amantaa kiristaanummaa fudhachuudhaan isa waliin wareegamaniiru. Ayyaanni yaadannoo isaas onkoloolessa 22 kabajama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqullicha kanaatiin nuuf haa araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof Haadha isaa Dubroo Maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Simil gaera hawin ko marto bulchitoota addunyaa kana warreeroo darbe ulfaataan argeeraan na burkutaan akka duudhaa harka gooftaan bulchiisaadhigee guutaan addaadha inni isumaa yommuu guddaadha simalee gooftaa maddi gammachuu carraan jireenyaa hiikni jiraachuu simil gaa'eera hawwiin koo martuu simil gaa'eera hawwiin koo martuu. Michuun koo inni kaleessa jijjiirame har'aana dheessa kanaan abdadde martuu namni dhoodhaaf ariifatu ammaan akkaleessitu naa caala dorgomaan qabdu ani seelaala simalee gooftaa maddi gammachuu carraan jireenyaa hiikni jiraachuu simil gaa'eera hawwiin koo martuu simil gaa'eera hawwiin koo martuu simalee gooftaa maddi gammachuu carraan jireenyaa hiikni jiraachuu simil gaa'eera hawwiin koo martuu simil gaa'eera hawwiin koo martuu. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።